Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u akkam turtan akkam isaa kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guutuurraa afaan qaba waaqayyo maqaa isaa kan ulfaate haa ta'u mee akkam turtan akkam isaa kana geessan isin anoo nagaa koodha galata rabbii isiniin jedha tole deebi'ee dhufeen jira seenaa kutaa sadaffaa irraan geenyee dhaabnee turre haa ta'u warra deebi'ee dhufee jira. Namoonni chaanala kana haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama walaa jajjabeessinu isinin jechuu jaaladha. Namoonni maatii koo turtan immoo isinillee yaadawwan garaagaraati hanga yoonaa kan na jajjabeessaa turtan guddaa galata guddaa namarraa qabduun isinin jedha. Akkasuma har'as akkamiin deebitee dhufte jechuun keessaniin oolu haa ta'u xumura hin qabu garuu amma ta'e tokko kutaa sadaffaa irratti waan dhaabneef achirra kaanee yaalaallu jedheetiniin dhufee maal irratti dhaabnee turreeyyuu jireenya bu'aa bahii hedduu kaleessa dabarsine sana laallee gaafa namaan yookaas immoo jireenya haaraa tokko maaliif namni jireenya miidhamaa kaleessa sana keessa darbee har'a jireenya biraa yookaan jireenya haaraa hin jiraatu jechuu hin danda'u namni kamiyyuu darbee ni jiraata jechuu barbaadetanii kanaaf gaafa jireenya haaraa sana jiraachuuf yookaan jalqabuuf deemnu immoo eenyummaa keenya osoo hin dhoskine eenyummaa keenya irraa ka'uu qabna isiniin jedhee ture. Tole san maafan dubbadhin sababni isaa maaliif nuti har'a isa kaleessa sana dagannee akka nama haaraatti akka wantoota yookaan bu'aa bahii hedduu keessaa akka nama hin dabarsinetti yookaas hin dabarreetti seenaa keenya isa kalee eenyummaa keenya isa kalee sana dhoksine nama haaraawatti wal baru sanaan dhoksuu hin qabnu jechuudha. Eenyummaa keenya itti himne sana booda waan jiru walumaan maaliif jireenyi tokko yookaan lama bichaa miti jireenyi itti fufa jechuudha. Maaliif jireenyi itti fufa inni kaleessa darbee jira kan gara fuulduraa immoo barumsa godhatanii ejjennoo namaaf ta'a jechuudha. Kanaaf ani isa kaleessan keessa darbee wantootni sun na mudate jedhee sun har'a gaafii natti hin ta'u tasumayyuu jechuudha. Maaliif ani har'a nama haaraa maaliif jireenya haaraa jiraachuu nan danda'a akka nama kamiyyuu jireenya kudhaabee jiraachuu nan danda'a. Sana garuu miidhaa tokko malee yookaan dhiibbaa namoota na miidha sarratti osoo hin yaadin haala karaa qabeessa yookaan haala sirna qabeessa ta'e tokkoon nama naaf ta'a jedhe sana wajjiniin eenyummaa koo itti himee ka'ee eenyummaa kiyya sana hin jaalata yoo ta'e anillee jireenya itti fufa isin jechuu barbaadetanii. Kanaaf amma anis akka mataa kootti jireenya haaraa jalqabee jira. Waaqayyo maqaa isaa kan ulfaate haa ta'u sana immoo gara fuulduraatti waan walumaan laallu ta'a. Kana yeroon isiniin jedhu isa kaleessana akkuma isiniin jedha achuma akkuma dhaabbate yookaas immoo akkuma baqadheetti jira malee wanti tokko itti deebi'ee waan kana waa haala seera qabeessan maaliif isiniif himee jira samaanaan akkas ta'ee akkana ta'uu qaba. Yoo jettan ammallee yoo kanan jedhu ta'e yoo nan achitti deddeebi'ee maalsi akkasii kan deddeebisu ta'e ammallee akka kalee sana hidhama jedheen fagaachuu qofa filadhee irraa fagaadhee isiniin jedheera. Suni akkuma jirutti ta'a. Kana gaafa waaqayyo gara biyyaatti nu deebise waa haala seera qabeessa ta'e tokkoon wanna jiru hundumaa isaa hiikee haaraa immoo jalqabuu nan danda'a. Ammaaf garuu nama kan kooti hiriyaa kooti yookaan jireenya koo boruutiif naaf ta'a. Waliin yoon bultii dhaabe namni kun naaf fida jedhee naman filadhee akka filannoo kootti innilleen akka eenyummaa koo jaalatetti jireenya haaraa jalqabuudhaaf keessa kollee amansiisee jira ittillee seenee jira. Borummoo maalirraa kan ga'e yookaas immoo jireenya har'a jalqabame kun akkamittiin jalqabame nama sana qaamanaan wal beekamu qilleensarraan wanta jedhu wanta gara fuulduraatti waaqayyo fayyaa nu haa kennu biyya keenya nagaa nu haa taasisu waan jiru adeemsa keessa kan walumaan laallu kan walumaan hordofnu ta'a jechuudha. Maaliif namni nama ta'ee haga lubbuun jirutti wantoota hedduu dabarsees arguus illee ni danda'a. Kaaraatti wantoota gaarii wantoota hedduu bira ga'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu nuti eenyummaa keenya gaafa nama walitti dhufnu tokko eenyummaa keenya sana dhokfuu hin qabnu. Yoo nu jaalate eenyummaa keenya isa wajjiniin yoo nu jibbe immoo achumaan falleedha inni jechuudha. Kanaafuu gara fuulduraatti wantoonni isin hubachuuf jirta wantoota baay'eetu jira.
sana wantoota gara fuulduraa sana immoo kanuma walumaan laalaa adeemsa keessaa bakka kamitti akka narraa baradhellee boru bakka kamittis immoo akka nama biraatiif barumsa ta'ullee wantoota hedduu jira jechuudha. Kana isiniin jechuun yeroo baay'ee amma namoonni waanuma laalaa jirrus akkuma miidiyaa kanarratti argaa jirru qilleensarraa yookaan jaalala onlaayinii jechuudha. Ittiin wal baree kan miidhames ni jira. Kan immoo ittiin milkaa'illee ni jira jechuudha. Kanaaf namni hundi badaadha jechuu hin dandeenyu. Namni hundis immoo gaariidha jechuu hin dandeenyu jechuu barbaade tanani asumaanii. Kanaafuu jireenyi nani har'a jalqabe kuni jireenya akkasii immoo akkasii miti waan jedhu. Kan akkasii yoo ta'e akkamittiin jireenya kana jireenya dhugaa dhaabbataa taasisuu danda'e. Maaltu nurraa eegama yoo maal goone nama dhugaa tokko yookaan nama amanamaa tokko argachuu dandeenya waan jedhudha jechuudha. Maaliif nuti ofii keenya nama amanamaa yoo taane, nama dhugaa irratti hundaa'e yoo taane, nama amanamaa nama dhugaa irratti hundaa'e hin dhabnu. Ofii keenyaaf immoo eenyummaa keenya dhoskinaa keessi keenya parsantii 100% ofitti amannee hin jirru yoo ta'e, nutillee nama akkasii nama shakkii keessa jiru, nama yeroodhaaf yookaan qilleensa irratti nu gatu namni akkasii nu mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf dursine maal ta'uu qabna nuti? Nama gaarii tokko aballi kun gaariidha kan jennu ofii keenya gaarii ta'uu qabna dursine. Namni kun badaadha kan jennee nama sanatti quba qabu dura yoo nama akkamitti turre nama badaa san biratti gaafa of ilaallu ifama hini ho'a akka malee ho'i kun ana biratti bichaa miti amma akkuma walii galaatti ijoolleen biyya harabarra jirtan bakka hunda isin jechuu barbaadetanani. Kanaafiyyuu nuti nama amanamaa tokkoon wal baruuf yookaas immoo nama amanamaadha jennee nama kanatti hiiqoon duratti ofii keenya amanamaa ta'uu qabna. Ofii keenya nama of ta'e nama dhugaa irratti hundaa'e ta'uu qabna. Akkas taanaan nutillee nama akkasiitiin akka wal qunnamnu shakkii tokko malee jechuudha. Maaliif ofiif gaarummaa abbaaf waan ta'eef ofii keenya gaarummaa tokko dalagnee nama maaliif kana yeroo isiniin jedhu nam tokko jechuudha. Ofii isaatii maal akka dalagaa jiru, maal akka haasawaa jiru, maal akka hojjechaa jiru osoo hin barre namni quba namatti qabu baay'eetu jira isiniin jechuu barbaadetananii. Namatti quba qabuun dura namni kun badaadha abaluu irraa akkas godhee abaluu akkasitti sobee jechuun duratti nuti hoo ammam tokko dhugaa irratti hundoofne dubbataa jirra, ammam tokko dhugaa irratti hundoofne hojjetaa jirra waan jedhu tokko ofii keenya nuti nama dhugaa ta'uu qabna. Akkasuma nama dhugaan deemnullee hin dhabnu jechuudha akkas taananii. Kanaaf akkas ta'uu qaba boloo tokko maaluma of keessattuyyuu haa ta'u dhugaa irratti hundaa'uu nu barbaachisa. Ofitti amanamummaa qabaachuu nu barbaachisa. Namni tokko ofitti amanamummaa hin qabu yoo ta'e maaliif fakkeenyaaf har'a nama kanatti jireenya koo kaleessaa sana akkas jedhe yoon itti haasa'e har'uma amma nama kana jaaladhee jira yoon waan akkasii kana immoo itti hime namni sun nagata jechuu dandeenya. Ofitti amanamummaa isa wadhamne jechuudha. Ofitti amanamummaa qabaachuun keenya dura jalqaba nama isa wajjin osoo jaalala keessa gadi hin bu'in osoo jaalalaan karaa hin dheeressin jalqaba duraa gaafa namni suni jira namni kaayyoom nama barbaadu tokkoof namni qalbiis waliin haasawuu barbaadu jechuudha. Nama akkasii qalaalumaan kana namni miidiyaa fayyadamu eenyumtuyyuu fatanaa kenneef yookaan fattanee osoo nama biraatti fidin ofiifiyyuu fattanee bira darbuu hin danda'amu jechuu barbaadanii. Akkamittiin nama sana fattanuu dandeenya waan jettan immoo gaafii jira yoo ta'e koomentii irra na barreessaa isiniif hima jechuudha. Maaliif waan ofii koo dalage waan ta'eef jechuudha. Osoo nam tokko itti mistira koo dabarsee hin himne waan akkasii kana jedhee nama biraatti hin dubbanne osoo hiriyaa dubaraa yookaan hiriyaa kan mitiyyuu hin dubbatin ofii koo namni sun nama akkamii akka ta'e karaawwan garaagaraatiin maaliif amma sooshaal miidiyaan badhatee jira jechuudha. Karaa baay'ee wantoota baay'eedhaan nama sana madaaluu dandeenya. Karaa dhoskaa yookaan namni sun hin beekne jechuudha. Jalqaba nama sana waan wal barree jaalala keessa gadi fageenyaan gabbu'uun dura jechuudha. Erga sana goonee fatanaa sana bira dabarre duratti eenyummaa keenya itti himuu qabna nama sanatti. Kana isin jechuudha. Eenyummaa keenya kan itti himnu erga jaalala keessa seennee wantoota adda addaa keessa gallee osoo hin taane duursinee jechuudha. Maaliif nu jibbee achumaan haa deebi'u kan nu jaalatu baay'ee jira waan ta'eef asitti kanan isin jechuudha. Maaliif ganaa walakkaasaa geenyee gaabbiin yookaan immoo keessi keenya
ergee jaalannee kaane yoo narra akkas jedheen eenyummaa kiyya kaleessaan osoo yoon itti hime ani kaleessa gaa'ila dhaabee jira ani kaleessa akkas godhee jira yoon hin jedheen har'a namni sun nagataa jechuurra osoo jaalalaan hin qabamin duratti eenyummaa keenya sana itti himuu qabna. Nama akkamii akka taane kaleessa maal akka dabarsin maal keessa dhufnee akka sadarkaa kanarra geenye itti himuu qabna. Yoo nu jaalate nu wajjiniin itti fufa. Yoo jaalala kee hin qabne ta'e nuyyuu achitti dhaaba. Kan si jaalatu baay'ee jira. Ati of taatee jiraattee jennaan. Ati nama of ta'e tokko, ati nama kaayyoo qabu tokko taatee jennaan. Sana ani jireenya abaluu wajjin nama jaaladhu wajjin dhaabuu hin danda'u jechuu dandeessa. Garuu gara caalu nama ofii kee jaalattu nama akka malee ofii jaalattutti waliin bultii dhaaburra nama inni si jaalatu ta'uu qaba. Maaliif namni ati jaalattu sun olee bula malee kan kee taasisuu hin dandeessu. Namni ati hin jaalanne sun immoo karaa kamiiniyyuu kan kee si taasisaa jechuudha. Kuni namni sun miidhaa tokko malee garaa qulqulluudha yookaas immoo haala suukaneessaa tokko wantoota adda addaa osoo sirratti raawwanne jaalaluma laphee isaatirraa madde kan si jaalatte ta'uu isaati jechuudha. Kana yeroo isin hin jedhu. Kanaaf yoo haala sanaan deemne nama kamiinuu waliin dhabnu jireenya keenya eessumattuyyuu hin gufatu. Dura kaayeffannee of taane yoo jalqabne akkasumatti jireenya milkaa jiraachuu hin dandeenya. Isin jechuu barbaade tanani kun immoo bu'aa bayii hedduu hin gaafata. Sana keessa darbuuf immoo jaalala sanatti seenuudhaaf wanta isinirraa eegamu sana dura raawwattanii fatanaa isaa amma isin jedhe namni sun nama akkamii ta'e madaaluu qabdu. Jechaanis haalawwan garaagaraatiinis yeroo tokko nama tokko osuma sitti haasaa gaarii sitti haasa'u wanta sa'aatii sanatti dubbatamuudha hin malle itti dubbatta. Namni sun nama akkamii akka ta'e madaaluuf jechuudha. Karaa baay'ee jira. Wantoota baay'ee jira nama sana akkasii madaaluudhaaf. Yoo barbaaddan jechuudha. Akkamittiin madaaltee nama sana jechuu dandeessu. Akkamittiin akka nama sana madaalee namni sun nama akkamii akka ta'e akkamittiin akka isa fattanaa ture isiniifaan hima gara fuulduraatti rakkoo tokko hin qabu. Qaamanillee kan miidiyaa kanarra fiduun kun waan hin oolle waaqayyo maqaan biyya keenyatti nu haa galchu. Kanaaf akkasiin isiniin jedha obboloota kiyyaa. Maalummaafuu nuti of ta'uu qabna dura ofitti amanamummaa qabaachuu qabna. Karaa dheeraa tokko deemuuf keessi keenya amanamaa ta'uu qaba jechuudha. Akkuma ka'uun jiru kufaatiin illee ni jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kufaatiin sun nu mudata jennee bicha shakkinee keessa keenya iddoo lamatti hiruu hin qabnu. Maaliif kufnullee akka ka'uun jiru amanuu qabna. Keessa keenyallee amansiisuu qabna. Isin galee kanaaf akka sanan isiniin jedha yaada adda addaa yoo qabaattan komentii jala na barreessaa. Komentii keessa irratti hundaa'ee wanta gaafii na gaafattan waan kamiyyuu waan ofii koo keessa darbe yookaan waan ofii koo dalage tokko asaa isiniifan hima. Rakkoo tokko hin qabu. Akkasiin isiniin jedha kanarraa asuma irratti nu gahaa. Laayikii gochuudhaan yaada keessan komentii jalatti nu barreessaa. Walaa jajjabeessuun isiniin jedha turtii gaarii.